Akawan ta'e beektu silaa nama isa fidee suuqii affaaffaa'ee jaarsa koo maddii kaa'ee yeroo tokko rafaa yeroo tokko ka'aa fataa zanaa fixoq jennee jaarsa koo fidee uf maddii gici godhee ofii kiyaanis hojii goonee hojjanna jennee jala jawaane malkinatti deebitatti Dubaay ta'an irraa jaalataa naa nyaatu jennee zazzaqee shiroo barbaree daakisee fataa jee ufee gaabboo nama silaa isa dura dhufee ayibii hojjechiisee fi viizaa kee jalatti hojjetee fi nama of jalatti isa hojjechiisee fi isa wajjin dhufnee algaa qatti gabicha isaa binnee soofaa binnee firaashii binnee tiraasii binnee mana kan koo habaaboo diimadhaan guute wayi miqdis tiktokariin Oromoo obbo Mansuur Jamaal hidhamee guyyaa kaleessaa mana murtii dhiyaatee ture. Sababni Mansuur Jamaal hidhameef sababa dhaabbata Fintech Investment jedhamuuf beeksisa hojjeteef beeksisni inni hojjete yookaan dhaabbatichi sun beeksisni inni isaa fi aartistoota hedduu namoota hedduu hojjechiifatee ture. Konkolaataa biyya alaatii fidee biyya keessatti gatii walakkaa kafaltanii kaan immoo dhala malee waggoota hedduu booda kafaltan sababa jedhuun beeksisa akkasii aartistootaa fi namoota bebeekamoo akka Mansuur Jamaal fa'aa eega hojjechiifatee booda mallaqa karaa aartistoota kanaatiin namootiin dhufanii dhaabbata sanitti galmaanii mallaqa achitti kafalan booda dhaabbatichi yookaan Fintech Investment Ethiopia jedhamu kun dhaabbanni akkana jedhamu kun mallaqa ummataa erga ummata irraa sassaabee booda walakkaa yookaan hanga parsantii jedhee san eega fudhatee booda konkolaataa ummataan fichisiifne ofii immoo ni bade. Sababa kanaaf jecha ummanni walitti babbahee Mansuur Jamaalii fi akkasuma aartistoota bebeekamoo beeksisa dhaabbata Fintech Investment kanaaf hojjetaniif himatan. Eega himata irratti bananii booda biyya mootummaan jiru keessatti guyyaa adiidhaan saamamne jechuun eega himata irratti bananii booda Mansuur Jamaal faan to'annoo seeraa akkasumas aartistoonni warra Amaaraa namootiin amma isin asirra argaa turtan kunniin to'annoo seeraa jala oolan. Mansuur Jamaal guyyaa 3 dura viidiyoo kana ni ilaaltanii viidiyoo kana namoonni hedduun akka jedhan afaan Amaaraa dubbatanii ni dhageettan jedhee yaada. Viidicha ni ilaaltanii Mansuur sababa ati beeksisa hojjettee maqaa keetiin nyaatamnee jedhanii duula bal'aa irratti geggeessaa turanii viidicha ni ilaaltanii viidiyoo ilaala. ሺህ ብር ለከፈሉት ሰዎች እዚህ ጋር የምታዩዋቸው እንደገናም ጀርባ ላይ ለማሳያችሁ የተወሰኑ መኪኖች አሉን። በቅርብ ቀን እናስረክባለን። እያንዳንዱ ሰው የመኪና ባለቤት ሊሆን ሰምታችኋል። ነዳጅ ስንት እንደገባ የዚህ ዕድል ተጠቃሚ ለመሆን Fintech Investment akkuma viidiyoo irraa dhageettan ummatichi sababa keetiin saamamne sababa ati beeksisa kana nutti himtee fookaan dhageenyeef karaa kee irraan dhufnee dhaabbata kanaan saamamne jedhanii Mansuur Jamaalitti yaa'ii godhaa turanii nuti immoo ummata bira dhaabbannaa haydhi ummataa haa baatu dhaabbatichi hattuu akkasii osoon amaniin beeksisa akkasii illee dalaguun gatii akkanaa nama kafalchiisa. Mansuur wallaalee kamakkaa ijoollee feentii nyaataa jira. Onnee koo. Gammachuudhaaf argamatu harki dhoramee kunoo maamnee. Salam beeku. Mansuur akkam jirtaa fayyaadha? Nagaadha? Baay'ee si jaallannaa baay'ee si kabajnaa. Yaa akkuma beektutti
sirratti dalagee ture kilooreksii ምናምን jedhee kilooreksii sana jiila irratti qaba garuu yoo Mansuur ta'ee irrattan dhugaa ma boombiyyuu hin ta'in jettee mucattiin waan immoo kilooreksiin dhugaaf jedhee hin gadda bahee egaa rabbumaan na hambisee waan ofii waan taateef ishii waan keenya gadi taateef እና ባየሲ ጋበና ባየሲ ጃለና ያው መንሱር ጀተ ያሪ ጆሌ ሄዱን ነጋፋቴ ዱጋዳ የናን ያው ዱጋስ ተው ደንዳገሩ ረቢ ሰብሪና ፈከኑ እንጀኔኒ ባየ ሄዱ ተከስ ድንቅ ሲፈጣ ወላሂ ወንድ ጉዳ ማይኒ ሶሻል ሚዲያ ጉዲ ጃው just the fun ፈንቲ ቦቹዳ ኦኔኮ ወልቲ ወልቤጉዳ ኦሮሞን ብየ ፈጎጅሩ biyya ormaa jiru biyya keessa sidiru wajjin waliin isaa kan arguudha maatii walirraa fagaate kan walitti fiduudha ittiin bashannantaa just akkuma kilooreksii jette immoo itti fakkaachas itti fan እና sadarkaa sanatti ilaalamuu qaba malee inni akka garuu Mansuur beektaa waan sitti hima kanaan dura beektaa jaalaluun dhugaa jaalladhee dhugee ture nagaabbisiisee beektaa amma irra deebi'een dhugamoo Mansuurii fi mucaa sanaatuun dhuguu dhiisee jiraadhee sila Mansuuriif dhugaa jedhee hedduu nagaabbisiise. kanaan dura dhugdee jaalala Susi barteetti amma Mansuure barteetti. እውነት አቆጨኝ ላንተ በቀጣው ብዬ በጣም ነው የምወደው እስከዛሬ ከፊቴ አይጠፋም ሌላ ወንድ ማወቅ ለመልመድ ራሱ እምቢ ብሎኝ አንተ ስትመጣ ደስ ብሎኝ ነበር ያው ውድ ሆነ ክብር እዚህ ነው ያለ ኢጅፕት ነው ያለው ወላሂ አይ ከዚህ በኋላ ሄዷል ያው ግን አንተ ደግሞ እስከ 3 እስከ 4 ስትል በጣም አስደስቶኝ ነበር እስቲ እናስብበታለን ለማንኛውም ሀቢቢ wallahi baay'ee yakki Mansuur Jamaal faa ittiin himataman yakka salphaa miti sababa isaaniitiin namootarraa birrii Itoophiyaa birrii biliyoona 1.7 kan ta'u sababii isaaniitiin namoonni dhabamaniiru saamamaniiru ganamaniiru jedhamanii himataman egaa jarri kun wanti hubatamuu qabu uummata kanarraa maallaqa sassaabanii yookaan dhaabbatichi kan Mansuur faa ta'e miti Mansuur faa beekamtii qabanitti fayyadamanii hojii piroomooshinii beeksisa dalaganii jechuudha egaa jarri kun artistii akkasumas immoo sooshaal miidiyaa irratti namoota dhiibbaa uumuu danda'an akkasuma gaazexeessitoota dabalatee garee beeksisaa kana keessatti argamu namoonnis jarreen kana miidiyaa fi kallattii adda addaa waan beekaniif isaan amananii maallaqa kana kaffalanii jechuudha haa ta'uuti garuu dhimma kanarratti seerri maal jedhaa kan jedhu seerri kan adda baasu namni tokko beeksisa yoo dalage badii dhaabbanni sun dalageef itti gaafatama moo hin gaafatamu kan jedhu an waan hin beekun qabu dhimma isaaniin wal qabate poolisiin federaalaa himata irratti baneetu jira waan manni murtii jedhu kan jala buunee isin dhiyeessinu kun qubee miidiyaadhaan qubee miidiyaa subscribe like gochuudhaan nutumsaa isiniin jennam hanga yoonaa yeroo keessan kennitanii waan waliin turtan